Hi guys, akkam jirtan isiniin jecha. Kanaan dura qabiyyee barattoonni bara kana intaraansii bara 2018 fudhachuu deeman qabiyyee isaa irratti xiyyeeffachuu qaban barnoota tokko tokko isin biraan ga'uun keenya yaadatama. Har'allee barnoota biraa qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Innis barnoota Ingiliffaati jechuudha. Barnoonni Ingiliffaadhaa maal irratti xiyyeeffata? Qabiyyeen isaa maalii isayyuu har'allee mee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa jalqaba irratti qabiyyeen barnoota Ingiliffaadhaa kan bara kanaa there are four major section bakka sectionoota afuritti qoodamtu kana jala sectionoota afuritti qoodamaa jechuudha. Isaanis giraameraa fi comprehensionii fi writing communication jechuudha irratti. So wanni tokkoffaadhaa qabiyyeen jalqabaadhaa grammar section isa jechuudha. Grammar section inni iyyuu maal fa'a jalaa qaba lesson waan jalatti part of speech. Part of speech akkuma isin beektan noun pronoun isa jalatti pronoun jalatti warri argaman possessive pronoun personal pronoun wanni irratti xiyyeeffannu dubbisnu jechuudha. Relative pronoun and indefinite demonstrative interrogative pronouns jira kana jechuudha. Itti aansuudhaan akkasuma mallee grammar section jalatti warreen argaman itti aansuudhaan waa'ee verbiiti akkasuma adjectiveeti akkasuma adverbiiti isaan kana irratti xiyyeeffanne qormaata keenyaaf dubbisuu qabnaa jechuudha. Adverbi hoggaa jennu adverbi maal fa'aa jira? Adverbi maal fa'aa jira? Adverbi of manner, adverbi of place, adverbi of time, adverbi of frequency, purpose, degree isaan kana irratti xiyyeeffachuu qabnaa jechuudha. Akkasuma mallee operation of conjunction isaan jaanii jira jechuudha. Isaan kana irratti xiyyeeffachuu qabna. Isaanis maal fa'aadha? Clause of reason, clause of purpose, akkasuma mallee clause of result and contrast. Inni ijoolleen jira isarratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Raafluma irraa dubbannee akkuma isin keessa gabbuutanii dubbisanii fi raaflii qofa irraa dubbannee jechuudha. Madureelee qofa. Qabiyyeen leessaniin lammaffaadhaa subject verb agreement isayyuu kan dubbisan akkasuma qabiyyee sadaffaadhaa tensiidha. Tensiin taayipoota tensiidhaa ni beektan jechuudha. Hundi keessanuu ni beektani. Simple present tense, simple past, simple future, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect kanneen kana hunda isaa ni qabata jechuudha. Qormaanni bara kanaa ni qabata jedhamee yaadamaa jechuudha qabiyyeen isaadha jechuudha. Akkasuma mallee lesson 4 active and passive voice, lesson 5 conditional sentence and expressed regret. Lesson 6 irratti inversionii ilaaltan, lesson 7 irratti participle ilaaltan, lesson 8 irratti types of question. Types of question inni jedhamu jira jechuudha. Types of questioning yes or no question jira, why question jira, indirect question jira, tag question jira, and short response jira jechuudha. Akkasuma mallee yeroo gabbuunu type lesson 8 lesson 9 jechuudha. Lesson 9 irratti yeroo gabbuunu quantifier halallee ilaaltan. Lesson 10 irratti gerund and infinitive ilaaltan. Lesson 11 jalatti comparison ilaaltan, positive degree, comparative degree, superlative degree isaan kana ilaaltan jechuudha. Akkasuma mallee lesson 12 jalatti collection ilaaltan. Collection in case of if ilaaltan, make and do, as, like, make and let iddoon seenuu fi akkaataan itti galuunsaa kanneen irratti xiyyeeffatanii qormaata keessanii dubbistanii jechuudha. Akkasuma mallee lesson 1-3 report speech, lesson 1-4 relative pronouns, akkasuma lesson 1-5 modal auxiliary verb, akkasuma mallee lesson 1-6 article, akkasuma mallee qabiyyeen Ingiliffaan bara kanaa qabatee jiru maal jenne jalqaba irratti tokkoffaan giraamara, comparisonii fi writing and communication. Egaa gama sectiona communicationitti yeroo gad dhufnu sectiona communication jechuudha. Yeroo gad dhufnu isaan kanneen kanaa jira jechuudha. Introduction and small talk isa like greeting jira, self introduction jira, asking about hobby and family jira, telling time jira,
akkasuma mallee schedule meeting jira, confirming event time jira, calendar planning jira, asking and giving direction. Kana akkaataa galumsa isaa hundaafuu akkaataa itti dhufu hunda gaaffilee isaa kanaan wal qabatan hunda shaakala irra gaggeessanii dubbistan jechuudha. Akkasuma mallee ask and permission jira, asking giving direction jira, request help jira, isaan formal informal question jira, can I bro minami waan jiru. Request help jira, simple favor emergency, restaurant dialogue jira, hospital clinic visit jira, shopping jira. Maal jalatti section communication jalatti jechuudha. Section communication jalatti isaan kanneen kan argaman jechuudha. Akkasuma mallee transportation jira, asuma jalatti weather and season jira, hobby and interest jira, akkasuma mallee complaint and issue jira, invasion and event jira, cultural issue jira, opinion and advice jira, work and study jira. As dalaga one by one takkan telegram yala receiving ka one by one ni dibbisan jechuudha. Waan maduriyalee isaan jala jettee argamu kana guutuu isaa. Akkasuma mallee paartiin yookaan sekshinni inni sadaffaa sekshinii lama dabarsinee jira jechuudha. Sekshinii giraamaraatii fi sekshinii kominikeeshinaa dabarsinee jira. Sekshinni inni sadaffaadha sekshinii raayitingii. Sekshinii raayiting. Sekshinii afur qabatee inni jira Ingiliffaan. Sekshinii giraamaraatii fi sekshinii kominikeeshinaatii fi sekshinii raayitingiitii fi akkasuma sekshinii kompareeshinii. Inni sadaffaadha raayitingiiti. Writing letter writing jira, paragraph coherence jira, spelling error jira, punctuation jira, jumping sentence jira, kind of paragraph jira. Isaan kana ilaaltanii dubbisanii gaaffii isa kanaan wal qabatan tan qormaata bara dabree bara hunda jechuudha. Dubbisanii review gootanii akkasuma kitaaba keessan keessatti deebisanii review gootanii akka dubbisanii jechuudha. Paartiin ammoo inni dhumaa yookaan section inni dhumaadha comparison isi jiru kana jechuudha. Comparison jechuun reading passage vocabulary jira, isaan kana jalatti A, B, and C jira, completion jira, substitution jira, analogy jira, sentence comparison jama jechuudha. Isaan kuni egaa viidiyoon akkan dheeranneef isin irraa gaggabaabse yaada yoo qabaattan koomentii nuuf kaayaadha. Barnoota hundarratti akkana gaggabaabse kanneen isiniif hojjedhu ta'a. Channel kun haaraa waan ta'eef like, subscribe, share godhuun dagatinaadha. Akkasuma obboleeyyan keessaniif qoodaadha. Yeroo teenyarraa hanga qabnu gaa isinii qonnee jirra. Isinilleen waan isin bira jira gaa like, subscribe godhuu, share hangasuma wanni isin godhuu qabdanii haa nu godhaa isin jenna. Nagaan ni jiraadha.